dhaabbadhu namni tokkollee viidiyoo kana bira hin darbina. Dhaabbadhaa yoo dandeechan sheer godhaa yoo dandeechan laayik godhaa. Viidiyoo kana dhimma qaamni ilaallatu biraan gahaa. Dhuguma isiniin jedha. Obboleeyyan keenya baay'een lubbuun isaanii biyyoota arabaa keessatti dhumaa jiru. Shamarran keenya dhumachaa jiru. Adaraa keessan. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleewwan keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isheen asitti nu biratti argaa jirtan na cinaatti argitan kun obboleettiin keenya kun dhaloonni ishee Amboodha. Biyya Joordaan keessa akka nama kamittuu jiruu biyya lafaa nan fooyyeffadha. Jiruu kiyyaa fi jiruu maatii kootii nan jijjiira jettee biyya ormaa biyya baqaa biyya Joordaanitti argamti. Garuu haa ta'uutii immoo mana madaamii akka ishee yaaddee dhufte osoo hin taane akka isheen hin yaadne ta'e eegee jira. Yeroo kana aariidhaan fooqii sadaffaarraa gad of darbitee jirti. Amma sa'aatii kanatti rakkoo hamaa keessa jirti. Biyya Joordaan keessa mana yaalaa jirti. Abbaa haadha obboleettii fira obboleessa tokko biraan qabdu. Kan harka jirtu harka alagaatti keessa. Kana keessa rakkoo hamaa keessa jirti. Adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaatii nama ishii beeku anis ishiin beeku arginaan nama rarte. Namarrarraan immoo dhimma dirqama qabuun isin gara keessan fidaa jira. Dirqamni qabu gara keessanitti viidiyoo sheer godhuudha. Isinillee viidiyoo kana fuutanii gara biraatti sheer godhuudha. Kanaafuu gahee qabdan hundi keessanuu ba'a. Adaraa lubbuu obboleettii keenya kana waan biraallee gochuuf dadhabne lubbuu ishee kana baraaruu dandeenya jechuudha. Asumarraan illee dhaamsa shamarran keenya baay'een waan hin beekamneen duute kan jedhamu yeroo ammaa kana baay'achaa jira. Araa lakkaan du'inaa bakka hin du'inaa ofis hin ajjeesinaa hin qoricha sin dhuginaa mana madaamii keessatti waa hedduu jira. Sababni sin duutaniif soo beekamuu baatee ani wanni shakku qorichoota hedduutu mana madaamii keessa jira. Yoo aartan qoricha san fuutanii ofittiin hin deeminaa bakka raftanitti nafinaa. Adaraa keessan dhugaa kun rafee du'a jedhu kun mana jalatti jedhu kun kaan jedhu maaltu dhufaa jira dhugaa shamarran keenya dhumachaa jiru. Yoo sinii ta'uu baate biyya abbaa keessanitti galaa dhugaan sinitti maaliif lubbuu keessan irratti faraddu. Yoo biyya daawwaltanii akka carraatitti warri biyyaa kan sin aarsa yoo ta'e nama sin aarsa san bulookki ofirraa godhaa sammuu keessan firii ta'aati jiraadhaa eenyu gammachiisuuf himee kan lubbuu keessan dabarsitan. Yeroo ammaa kana bar madaamiin ajjeeste jedhu duute hafte jedhu kam godhanii maalitti akka murteessanuu giraana gabba'e jechuudha. Engedda gadda obboleettii keenya baay'isee nu keessaa hin bahin takka dabalamte. Odoo ishiin immoo kan nu keessaa hin bahin kaleechallee immoo zarituu kan jedhamtu dabalamtee jirti jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate ji'a odoon guutiin shamara 5 ol dhabnee jirra gidduu kanatti. Ammallee obboleettiin keenya kun fooqirraa gad of darbitee jirti. Akkiid fooqirraa gad darbuun ishii aga fedhes yoo ta'e jireenyi biyya lafaa kun ilma namaa nama obsa qabuuf hin injifatama. Barri hin darba jechuudha. Hundi keenya har'a kana kanatti dubbachuu afaan kunnee dubbannu bar rakkoon duuba keenya jiru waa baay'ee jira. Rakkoo saniif immoo karaa hin bannu. Rakkoodha iddoon kenninu jenneeti malee namni biyya lafaa irratti hin rakkatiin hin jiru. Namni biyya lafaa irratti hin aariin hin jiru. Namni kamuu yoo kokkolfee fuuldura namaa deeme gammadaa isinitti fakkaatina. Keessa ofii keessumatti qabateet gubbaa ofii kokkolfaa deema jechuudha. Lubbuu waaqni uume immoo ofii baasuun cubbuudha jechuudha. Lubbuu kana waaqayyootu nutti uume hafuura isaa nutti baafatee nu uume miti nutis immoo lubbuu keenya kana aga waaqayyoon ofii isaatiif fedhee gara ofiitti nu fudhatutti maaliif baafna jechuudha. Biyya arabaallee jaalannee dhufne namni giddiin itti nu erge hin jiru akka mataa kootta namni giddiidhaan deeme biyya arabaa jedhee na erge hin jiru jechuudha. Jaaladhee biyya arabaati jedhee jaaladhee dhufe jaaladhee erga dhufe immoo jaaladhee hojjechuudha malee lubbuu ofiitti faraduun kuni cubbuu guddaadha jechuudha. Obboloota koo shamarranii dhumattanii jirtu baay'een keessan biyya ormaa keessatti. Kan ammallee karoora ofan ajjeese ofan akkas godha jettee karoora qabatte karaarraa deebii dogongortee jirta jechuudha. Namni tokko yoo si aarse nama saniif lubbuu kee yoo dabarsite nama san gammachiifta isinitti fakkaatina. Namni isin isaa jettanii of ajjeefta sun inni jiraata jechuudha. Jireenya fataa jedhama. Namni kamiyyuu taanaan biyya lafaa kanarra gaafa deeme baatii takka caala namni hin gadduuf. Saniin booda bakka waa'een nama saniituu hin qabu. Keessattuu shamarran akka keenya kan ilmoota akka hin qabne kan wayii yaadatamuu hin dandeenye gaafa duute biyya arabaatti duute jedhame agajii tokkoon afarfamaa gaafa awwaallaman namni maqaa nama sanii dha'u hin jiru jechuudha. Kanaaf kanuma xaartan kan itti gubattan kana ijaan arguuf har'a obsa godhadhaa jechuudha. Namni obsa godhate bakka yaade ni ga'a. Obsi waa xiqqaa isinitti fakkaatina. Obsi waa guddaadha. Aarii xiqqishuun dhagaa bobeecha. Obsi guddaan garuu gamoo guddaa ijaaruu danda'a. Kanaaf jechuudha. Dhugaa ani mudannoo waggaa tokko akkan jalqaba biyya kana dhufeen waan nama mudachuu hin dandeenyetu na mudate. Waan qormaata san keessa darbu natti fakkaanne. Keessa darbee harki kiyya guutumaan narraa gubate jechuudha. Harki har'a fayyaan argitan kun guutumaan narraa gubate. Gaafa harki kiyya na gubatu kana
abdiin kutadhee ture. Waan hojjedhus natti fakkaanne qaamni kiyya harki kiyya kun gaafa foon bichaatti deebi'u gaafa gogaan irraa badu gogaanis waan naaf hayyuu natti fakkaanne waan nama ta'us natti fakkaanne garuu barri rakkinnaa sun darbee har'a waleen indoon miidiyaa irratti baatee nama isinitti haasa'u ta'een jira jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqa keenya kan fayyaa nu kenne galateeffachuu qabna malee akka nutti dhufetti qorichi mana madaamii guutee jira jennee gixxima ofitti godhuu akkasumas immoo wantoota garaagaraa fooqii madaamii maskootii nutti tolennee gubbaarra dhaabbannee gad of darbu eenyu miidhaa jira sa'aatii kanatti anarra fooqii kana gubbaa dhaabbadhee gad ofan darbe jaran biyya bira hojjedhu kana miidhaa jira moo warra biyyaatan miidhaa jira kan miidhamu haadha si dhalte qofaadha kuwwan quba keetuun qabu obboleewwan keetis yoo ta'e kan biraa fuudhee bashannana namni waa'ee kee hiriyyaan yookaan jaalalleen isaaf jettoo fajjeefte innis kan biraa deemee fuudha. Siilbaani kan biyyeetti dabalamtu jechuudha. Kanaaf obboloota koo waan fedhes yoo ta'e yoo namni sin aarse waa hundarraa namaa jettanii jiraatina nama gammachiisuufis hin xaarinaa waaqayyoon qofa gammachiisuuf waa waaqayyoon ajjeju sodaa waaqayyoo qabaadha bakka karaa waaqa kottaa dheechaa gara mana waaqayyoo kottaa dheechaa gara abbootii amantaa waan abbootiin amantaa nu gorsan waan abbootiin amantaa nu barsiisan dhaggeeffadhaa isatu nuuf galaadha. Warroota wanta gatii hin baafne waa hin baafne wanta sammuu nama hadocha warroota namatti haasan bulookkii ofirraa godha haa deemu karaa nagaa jechuudha. Nama jettanii aarina nama gammachiisa jettanii waan hojjettan nama tokkotti ergitanii inni yoo ittiin gammaduu dide ani kana godhee fi uumaa gatiin qabu nama san biratti hin jedhe nama biratti gatiin eeggatinaa. Nama biratti gatiin argattan keessattuu shamarran biyya arabaa osoo wanni fe'ee galee nama biratti gatiin argadha jetteen xaariin aga feete godhiif mindaa ji'aan argattu odoo guyyaa takka nambisiin aga biyya arabaa ta'e mulu ergi namni sitti gammadu hin jiru maallaqaan. Gaafa of taatee jiraatte gaafa ofitti amantee jiraatte gaafa eenyummaa kee beekte gaafa waaqa si uume san baratte gaafa san kabajaa qabda jechuudha. Gaafa san kabajamta gaafa asitti irratti duute namni si jibbee qabattee qabannaatti beektee asii galte gaafa san kabajaa qabda. Gaafa biyyatti bakka jiraattu qabaatte kabajaa qabda. Kanaafuu nama gammachiisuuf hin xaarinaa namni suuraa gammadu nama sanii jedhee nan deema jettanii fooqii madaamirra gaduuf hin darbinaa dhugaan sinitti maali lubbuun keechan boqonnaan argattu foon keechan gubdanii lubbuu keechanis gubaartu sa'aatii kanatti waan gochaa jirtan hin beektasini jechuudha. Please shamarran keenya dhugaa rabbii isiniin jedha. Garuu waan isaan ta'anii du'aa jiran ifas ta'ee wanni dubbatamu jiru imbaasii qorateetoo shamarran keenya irratti dhumachaa jirus imbaasii qorateetoo dhugaa ijoollee keenyaa kanas rakkoo ijoollee keenyaa nu baasus hin jiru jechuudha. Odoo imbaasii biraa ta'ee shamarris akka mana san keessatti yoo duute maaliif akka duute iddoo sun qoratamee siraatan dhugaan obboleettii keenyaa obboleewwan keenyaa dhumachaa jiran kun ba'a ture. Garuu keenya immoo duutee raftee haftee mana jalatti duutee akkas ta'e jedhu malee akkana taatee duute rakkoo akkanaatu irra ga'e waan akkana taate jedhame wanni qoratame qorannoon gadi ba'aa jiru hin jiru. Kanaaf namni isinii dhiphatu hin jiru namni bakka isinii kennu hin jiru jechuudha. Kanaaf of ta'a jiraadhaa shamarran keenya ofitti amanaa jiraadhaa bakka eenyummaa keechan ilaalaa bakka ofii keechan nama gammachiisu ofii keechan mataa keechan qofa gammachiisu waaqa keechanii waan gaarii godhu kanaan jiraadhaa obboloota kuni gorsa obbolummaati. Inni obboleettii keenya kufte kan immoo waaqayyoon ishee haa fayyisu lubbuudhaan hafteerti namni fooqii sadaffaarra lafatti kufee lubbuudhaan hafuun waa guddaadha. Qaamni miidhamullee lubbuun jira adaraa keechan isinis viidiyoo kana sheer gochuudhaan obboleettii keenya nama ishii beeku biraan gahaa isiniin jenna. Adaraa keessan obboloota koo mana madaamii keessa jiraattanii hin dhiphatina waaqayyoon siffaanaa ta'u isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyammoo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kan laayik sheer gochuudhaan obboleewwan keechan miidhamarra jiran biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Namni tokko irraa fayyadamuu danda'a isiniin jedha. Waleen teechan kalecha dhibbuu keessa turte. Garuu har'ammoo sammuu ishee firii gootee waa hundarraa bilisa taatee jiraachaa jirti jechuudha. Maaliif gaafa of argite akka kiyyaa kanatti dubbachuu dandeessu hundi keejjanu jechuudha. Of ilaalaa jechuudha. Of ilaalaa bakka hin dhiphatina of ilaalaa. Isiniin jechuu jaaladhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.